Gachana ko Yesusi nafsi dabbanka ku ansilaleena deema. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalii Boonee Show jalatti argamtan nagaa fi araarri waaqayyoo lafaaf bakka isin jirtanitti isiniif abaayatu jecha sabni nagaa qabu nagaa wal gaafate jechuudha. Kanaaf har'a akkuma beekame jechuudha guyyaa dilbataati jechuudha. Guyyaa kabajamaa fi jaalatamaadha jechuudha. Guyyaa dilbataa guyyaa eebbifamaadha jechuudha. Namoonni illee akkasuma hojii baay'ee illee akkasuma hin qabanii akkasuma illee hojiin hangana yeroo bakka yeroo guyyaa ja'a itti hojjette guyyaa torbaffaa yeroo itti aarrafattuudha jechuudha. Kanaafuu saba kiyyaa har'a nagaadhuma isin gaafachuun dhufee isinirraa badeetiin jira jechuudha. Sababa garaagaraatiin isinirraa badeetiin jira. Viidiyoo guyyaa guyyaadhaan illee hojjechaatii hin jiru jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya innaa har'a immoo guyyaa boqonnaa kiyyaati jechuudha. Guyyaa boqonnaa kiyyaa kanatti jechuudha namoonni ba'anii ni bashannanuu akkasuma bakka fira bira naquu nama bira ni dhaqu jechuudha. Ani beektanii firri ni qabu sin qofaa namni ni qabu sin qofaa hiriyaan koosin firri koosin nama tokkoon qabu sin malee jechuudha. Kanaafuu bakka itti illee bahee bashannanuu hin jiru jechuudha. Maaliifini hiriyaan koos firri koos obboleettiin koos obboleessi koos isin waan ta'eef buna danfisee jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtanii asitti kan argaa jirtan bunaadha jechuudha. Buna dhuguu nan jaaladha jechuudha. Intala baadiyyaa waanan ta'eef jechuudha. Buna dhuguu baadiyyaatti ijoolleen baadiyyaa buna hin dhugu jechuudha. Shaayiin kun yeroo baay'ee magaalatti argama jechuudha. Haa ta'u malee intala baadiyyaa waan ta'eef buna sin affeera jechuudha har'a. Innaa akkuma isinitti hime jechuudha. Obboleettiin koos obboleessi koos firri koos wanti hundi koo isin waan ta'eef isin waliin buna dhuguudha fi buna akkanatti qopheessee jechuudha. Isinis nan affeera ofii koo qofaaf hin dhugu jechuudha. Isinis affeeraa isin waliin taphachaa isin waliin fataa zanaa jechuufin buna kiyya dhugaa isin waliin fataa zanaa jedhe jechuudha. Kanaafuu warri buna jaalattan warri buna dhugdan asumaan affeeramtaniirtu. Kottaa ana waliin dhugaan isiniin jedha. Qursiin immoo hin jiru. Qursiin meerree akaayyiin egaa ijoollee baadiyyaa bakka baadiyyaa irratti yeroo bunni danfu jechuudha. Magaalaas ta'e baadiyyaas ta'e yeroo bunni danfu qursiin hin dhabamu jechuudha. Isaa fi qursii nuuroon waddadeetiin jira jechuudha. Akkuma argaatii jirtu maal isinitti hima. Nuuroon waddadeetii jira. Innaa bunni iyyuu argame qursiidha bo'uun hin barbaachisu waan ta'eef kan qursii hin jiru naan hin jedhina jechuudha. Asumaan isin hubachiisuu barbaadeen jechuudha. Nuuroon widdii ta'eeti jira. Wanti hundinuu waddadeeti jira. Shumburaa kiiloo tokko bituudhaaf hangam akka nama gaafatu ani isiniin himu isinuu beektu isiniin jedha. Innaa garbuus akkasuma qamadii garbuu baaqlaa atara minaamini kana kiiloodhaan jechuudha gabaarraa akaamaasaa bituudhaaf hangam akka nama gaafatu beektu isiniin jedha. Kanaaf yuutuubiin illee birrii naa kanfaluu hin jalqabne ganaa fireeshidha. Gaafa yuutuubiin birrii naa kanfaluu jalqabe illee fataa zanaa godhee bakka faandishaa qopheessee qursii wantoota garagaraa qopheessee jechuudha akkasitti. Kanaafuu akkasii yeroo yuutuubiin illee qarshii naa kanfaluu jalqabe wantoota garagaraa godhee sin affeeruu hin danda'a. Yuutuubii kiyya immoo jechuudha kana hundumaa gochuu kan danda'u isinidha jechuudha. Yoo isin na bukkee dhaabattan yoo isin na jajjabeessitanii iddoon bakka laafina qabutti iddoo fakkeenyaaf fi waan tokko badii qabutti yoo isin na gorsitan na bukkee dhaabattan yuutuubii kiyya sheeroo naa gootan sabskraayibii naa gootan kun hundinuu intaa jedheen abdadha jechuudha. Innaa amma kana hundaa qoosa dhumaaf isiniin jedhe jechuudha. Obboloota koo baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja guddaa na biraa qabdu isiniin jechuun barbaada jechuudha.
Inni kan biraa YouTube chaanaalii kiyyaa jechuudha. Gara fuulduraatti wantoota gurguddaa, wantoota mimmiidhagaa jechuudha, wantoota namatti tolan hojjechuudhaaf qophiidha jechuudha. Ammaaf viidiyoo gaggabaabaa wantoota garaagaraa barnoota gaggabaabaa wantoota garaagaraa isiniif nan dhiyeessa jechuudha. Waaqayyo yoo jedhee waaqayyo immoo na gargaare jechuudha. Fuula duratti YouTubein koo wantoota garaagaraa qabatee isiniif akka dhiyaatu abdii guutuun qaba jechuudha. Warreen chaanaalii kiyyaaf immoo haaraa taatan chaanaaliin Boonee Show chaanaalii keessa waan ta'eef sabskraayibii gochuudhaan maatii kootti dabalamaan affeerraa kootii sabskraayibii gochuudhaaf saantiba isinin gaafatu, doolara isinin gaafatu, riyaala minaamini kan isin gaafatu jechuudha. Maaliif iddoodhuma ishii diimtuu isin xiqqoo gadi xuxxanii gurraachistanii tumdhiistu jechuudha. Yeroo nani viidiyoo gadlakistu viidiyoon koo daayireektii isin qaqqabaa viidiyoo kiyya ni daawwattuu isiniin jechuun barbaada. Warreen jajjabeessan duukaa jirtan immoo guddaa galatoomaa, eebbifamaa, ayyaanni waaqayyo si waliin haa ta'u. Baay baay.